kabajamtoota fi obbolowwan keenya musliimoota waan obboleessa keenya abdii waa'ee amantiidhaan wal qabatu miti dingata wanta kana kan raawwate namni sun to'annoo seeraa jala ooleera waan ta'eef akka garee shahaadaatti akka bilbilee waan kana adda baafachuu yaalletti jechuudha waan kun waan amantii faana wal qabatu miti garuu namni kana godhe maaltu duuba isaa jira waan jedhu qorannoo seeraa jala seenteetu waan ta'eef jaratu waan kana beeksisuu qaba waan ta'eef obsa akka gootan isin beeksisuu barbaada gamanumaani namni kun qaama amantaa kiristaanaa ta'uu osoo hin taane musliimumarraa waan kun irratti raawwatame garuu maaliif akka jedhu immoo maaltu duubarraan akka jiru adda baafannee isiniif amma ibsa goonutti waan hin taane poostii gootan yoo ta'e amantaaf amantaan akka walitti hin buune namaaf namni akka waliin dhabne waan poostii gootan akka irraa kaastan gamanumaan isin beeksisuu barbaada wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh jara keenya salaamu alaikum abdii raggaasaa irratti maaltu ta'e jara keenya maali taateen akkanaatu Itoophiyaa keessatti maaltu abdii raggaasaa irra ga'e jara keenya hay maali qoyee Itoophiyaa tana keessa maaltu deemaa jira duraan dhiyaatee usaa isin hay qaaman beekamne tokko nama ajjeese qaaman beekamne tokko shubbuxii nama qabe qaaman beekamne tokko asiidii nama naqe Itoophiyaa tana keessa maaltu deemaa jira qoy hay biyyi seeran qabdu jarana hay Itoophiyaan tu seeran qabdu qoy hay abdii raggaasaa ni qonceeni asiidii qaaman beekamne yaran naqe jaanii Itoopiyaan tun biyya akkami qoy jara keenya aboo garam deemaa jirti Itoophiyaan tun naman beekamne Hacaaluu ajjeese naman beekamne rasaasa dhukkaase naman beekamne Caalaa Bultumee mataa keessa dha'e naman beekamneetu eessaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kun addunyaa irra eessa jirti eessa jira ibsamuun akkanaa qaaman beekamne tokkootu nama ajjeese qaaman beekamne tokko abdii raggaasaa danfa mataa gubbaatti naqanii qaaman beekamne tokko galgalaa ganama wannuma fedhe yoo ta'e qaaman beekamne tokko danfatti naqe qaaman beekamne tokko jaartii namaa gudeedi qaaman beekamne nama ajjeese qaaman beekamneetu maarree godhe eessumaa dhufe qaaman beekamneen ture Itoophiyaa keessa eessa jira qooya akkaataa qaaman beekamneetu eessaa baate biyyi abbaa fedhee seera qabdi namni tokko gaafa waa nama godhe gizuma san qaama beekamaadhaa qabamee seera dhiyaatee waa jala oola afaanummaan dura gad dhufu akkuma Itoophiyaatti wanni baratamaa ta'e qaaman beekamne tokko daa'ima gudeeti qaaman beekamne tokkootu waan akkasii godhe eessaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kan Itoophiyaa keessa jiraatu kun moo ummanni Iraanii fi Israa'el warri misaa'ila walitti darbu kun misaa'illi kun eessaa dhufe kun gosa akkamii beekama qaaman beekamneetu nama tokko ajjeese qaaman beekamneetu waan akkanaa godhe Itoophiyaa keessatti galgalaa ganama waanuma akkanaa gabbaa mi'arra abdii raggaasaa kanarratti wannummaan taate tun amma akkuma jiruu Itoophiyaa tanattuu if naman jibbisiiftu amantaa fedhe keessa haa jiraatu qaama fedherraa haa dhufu namni tokko yoo dogongoreewu seerri jira seeraan dhiyaatee seerri maal godhamuu qaba janii murteen itti murtooytee namni sanii dhaasaa akkuma kuno Joon Daani'el waggaa meeqa mana hidhaa maggaa tokkoo fi waa mana hidhaa xumuree badii isaa tajaajila xayyaaraa keessaa dubbate fixatee beekanatti abbaan fedhe yoo dogongore hidhamee seera isaa guuttatee baha jechuudha. namni waan takka dubbate jechuudhaaf qaaman beekamneetu akkana godhe bishaan gubbaatti naqan danfatti naqan zayitiitti naqan eessaa dhufe qooyi wannummaan akkanaa kun rakkummaan maqaan ana maquma kanaan na ajaa'iba maquma jalqabaas dhufu hagizee dura gad dhufu kana qaaman beekamne tokkootu nama kana waa godhe qaaman beekamneetu waa hatee maqaan kun eessaa mogge gaafa Caalaa Bultumee dura dhaamusan gartaniimi qaaman beekamne tokko Caalaa Bultumee tume galgala beekamee agarra achi buuli achi buuteete namni waan takka gaafa ta'e
qaaman beekamne tokko godhee eeyisaa dhufte eeyisaa namni muudii tana jala dhokatuun tun dhufte kooyi muudummaan akkana dabbartu ta'a Itoophiyaa keessatti kana miila baastee qaaman beekamneen daa'imni tokko gudeetamte qaaman beekamnee bar qabeenya baluu saame qaaman beekamnee bar galgala telefoona karan namarraa guura dhaabbateeti eeyisaa dhufe kooyi muudiin akkanaa godhe corrobaan kun amantaa fedhe amantaa kiristaanaa keessa haa jiraatu amantaa muslimaa keessa haa jiraatu namni bar yoo afaaniin dogongore seerri ni jira seeraan dhiyaatee adabbiin isaatti muramtee waan adabbii isaa raawwatee ba'a maallaqaan ta'ee seera isaa hidhamee bahee amantaa fedhe keessa haa jiraatu namni tokko aangootam qabdaa ati gabbaatee bishaan danfa mataa gubbaa nama neexee jiraatta amantaa kiristaanaa keessa jiraadhu amantaa muslimaa keessa jiraadhu eenyu waan taateef ati eessa jirti muudii akkanaa tanaan amataa gadaa ibsobuun Itoophiyaa keessa dayya muudii akkanaa tanan qeebaluwan fidaa nama ijji finjitti abdii raggaasaa danfa gubbaatti nageessan fidaa seera isaa dhugee haa bahu fakkeenya nama biraatii ta'e haa bahu yoo akka amantaa akka duulu ta'e gatii isaa karaa amantaatiif fudhateeti argachuu qaba yoo akkuma baxaraanummaa ta'e seera dhiyaatee gatii isaa argachuu danda'u qaba namni tokko amantaa muslimaa keessa taa'ee gaafa amantaa nama biraatti xiqqeessu seeraan mana hidhaa dhiyaatee yookaan abbaan murtii murteetti murteessee adabbii isaa fudhatee bahuu qaba. Namni tokko gaafa amantaa kiristaanaa keessa taa'ee amantaa muslimaa xiqqeessu seerri biyya hunda keessa jira adabbii isaa fudhatee mana hidhaa dhiyaatee gatii isaa kafalee bahuu danda'u qaba. Waan afaaniin dubbatameef namni osoo seerri dursuu osoo kabajni biyyaa dursuu namni itti himatanii nama kana qabaajaniin ulamaa'iin osoo jirtuu fakkeenyaaf ta'e abbaan durataan waldaa pheentee waldaa kiristaanaa osoo jiru namni gabbee fi akka waan muudiitti muudii walirra qabachuun kun eessaa dhufe barkun baalagummaadha baalagummaan hagana geesse eessaa baate inumaatu wanni isaan fayyadaman maali beektaa wanti takkittiin garaa kana guddu Itoophiyaa tana guutuu keessaa qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saame qaaman beekamne tokko mana abaluutti ibidda qabsiise qaaman beekamne tokkotu galgala shuguxii mataan nama qabee qaaman beekamne tokko asirraa silkii kararratti ijoollee irraa guuree badee eessaa dhufe qaamnummaan hin beekamne kun eenyurraa madee kaaye maqaa bareedaa kana eenyutti moggaase qaaman beekamne jedhanii qaamni beekamne haa caalu hundee isaa dhugee haga arraan tana achumaan qaaman beekamne jedhaniituma achumaan taa'u jiru kun laamrooti moomaarree intala takka maqaa baballeessaniituma achumaan intala takka labbajanii achumaan usan qaaman beekamne waan kana godhe wannummaan takkaiti yoo taate Itoophiyaa keessatti qaaman beekamnettee bar miila dheereeffatte dubbiini guyyaa boombii abiyyi darbanirraa kaasi qaaman beekamne waan kana godhe haa caaluu du'ettiin caalaa bultumee kamataan faca'ettiin abdii raggaasaa jalqabuma intala dhalaata gudeedamte mana namaa kabidditti qabateen qabeenya namaa kasaamameen maqaan jalqaba gabba'umee taariika qabadha taariika qaaman beekamne tokkootu hin daa'ima xiqqoo tana gudeedee achumaa daa'ima dhiinii irraa yaa'u fuudhanii Kini ogee dagizii achi dhufan manni abaluu qaaman beekamne gubachaa bulee gibbiin abaluu bakka hin beekamne seenamteeti goommaan makiinarraa yaafamee kutee kunu akkuma mucaa eenyu barana naawii sanqa naawii jimmaa kana qaaman beekamne tokkoon wanni akkanaa tun irraa goommaan makiinaa kun irraa saamame qaaman beekamne tokkoon waan akkasii godhe amataa dhufaa dabraa eebar maarreetti xiqqeeshu mallee saalfattanii qoo Itoophiyaa tana keessa seerri gahaan tokko dhabamee murteen gahaan tokko dhabamee namni galgalaa ganama kalees qaaman beekamne arraas qaaman beekamne amantaa muslimaa keessaas qaaman beekamne amantaa kiristaanaa keessaas qaaman beekamne akkanuma labbakkuleetuma namni waan hin taane balleesseetuma jiraatu jira akkam goota waanuma fedhe keessatti maqaan isaa qaaman beekamne mee ammaan tana abduma geetaachoo kana rabbii jaa galgaluma nagaan galgaluma nagaan furee jechuudha ammaan tana sa'a tana akkana ta'e kun galgala nagaan soomana furee amma kana muuduree beeka nama ashiita waadeetti maqaan isaa qaaman beekamne taariikan jirre hattuun gubbaarraa hanga jalaa labsamtee jirtu tuni
seerri yoo hajiraatu taate seera jala ooluu danda'u qabdi. Wala amantaa muslimaa keessa wala amantaa kiristaanaa keessa godarraa dhufte dacha'uu qabdi. Godarraa dhufte dacha'uu qabdi. Namni tokko qaama hin beekamne gizee jaan eeysa ayyoo isiitii eeysa baasiitii dhufti eeysa baasiitii. Ilaal biyyi hundi seera qabdi. Biyya tana keessa fakkeenya wanni fedha suuqii namaa takka wanni fedha yoo bade ganama boru bahe. Ganama boru bahe manni abbaa fedhee yoo cabe wallahi galgala bakka kanaa gurra qabanii galgala kaan fidan. Asii miti shaaraa tanaa mi ganda kanaa kachi aanu gaafa seene qabaniituma fidan. Wanni fedha yoo ta'e matoorri namaa tokko yoo bade galgala guyyaa biraa gurra qabanii abbaa matooraatti isa fidanii dhufan. Baajaajiin namaa takka yoo badde wannummaan fedhe yoo godhame hattuu yoo fuutee kutte amma duriyyee kararraa fuutee kuttu qaaman beekamne jaamtiimi fuudhanii fidan guyyaa kan gurra kararraasanii. Wannumma fedhe Itoophiyaa keessa taate maqaan isii qaaman beekamne hin saalfatu namnummaan galgalaa ganama waanuma kana gaffiduu. Aboo likkii galuu qabdi bar likkii sii galuu qabdi. Ani gacha achi naqabii as naqabiin beekwan. Amantaa muslimaa keessa taa'ee namni gaafa amantaa biraa rabsuus gatii isaa argachuu qaba karaa seeraatiin. Abbaan murtii ni jira, abbaan amantaa ni jira, manni murtii ni jira, hidhaa isaa hidhamee bahuu danda'u qaba. Amantaa muslimaa, amantaa kiristaanaa keessa namni jiruus gaafa gabbee amantaa muslimaa Nabi Muhammad xiqqeessu seera isaa dhiyaatee gatii isaa kafalee bahuu danda'u qaba bakka fedhe keessa yoo jiraate. As naqabii achi naqabii soba hijibee namni qaaman beekamne tokko amantaa taan xiqqeessee qaaman beekamne tokko peejiin maqaan beekamne haannaan banamee ni beekama. Eeysaa baname maaliif akka baname namni yoo beekuu barbaade ni beeka. Hijiba galgalaa ganama qaaman beekamne tokko Itoophiyaa tana keessa waa balleessi. Inoo manni abaluu gubataa jira. Achi dukkaana abaluu ibiddi bar qaaman beekamne tokko magaalaa Jimmaa tana keessa. Ibidda haate ammoo abdii geetaachoo jala gasseenaa laala. Miidiyaa Facebook abdii geetaachoo jala. Waggaa dhufurraa ji'a dhufurraa qaaman beekamne tokko magaalaa Jimmaa keessatti ibiddi hagana juuqa'ee eessaa dhufe qaamni beekamne godhatiin maa bacbaachan gayyaatanii miidiyaa irratti xiqqaa guddaan gaafa waa poosti gootan. Jalqaba qaaman beekamne jechuu dura atiif beeke ha poosti gootu kijibaa ta'uu keeyatu. Eessaa fedde jalqabumaa gaafa gabbaate qaaman beekamne tokkootu nama kana danfatti naqee kana godhe ni beeyta baasaa abbaa akkas godhe seerri ni jira qorannoon ni jira baasaa. Hanga har'aan tanaa kunoo qananii addunyaa if ajjeeftee Andu'aalam Bilisaa namni tokko qabee kun jiru. Wanti hundinuu akkanuma deemaa jira. If ajjeeftee Andu'aalam ajjeesee if hin duutee namni biraa ajjeese Itoophiyaa tana keessa caalaa bultumee namni mataa facaase qaaman beekamne tokko hacaaluu namni ajjeese qaaman beekamne tokko laamiroo mumaarree janta kachumaatti haasawa galgalaa ganama qaaman beekamne kana golli isaan gaffidan. Daa'ima barana gudeedame tokko xixiqqaa qaaman beekamne tokko gudeedee. Suuqiin namaa takka yoo galgala nagayaan abbaan cufatee qote barboo harooraan itti naqatee gaaza qopheeffatee akka suuqiin tun gubattu haroora baasee dhufee guba namni waanuma kan namni qoratee baasuu dadhabeetuma qaaman beekamne tokko gubee suuqichuma qotee tabiraa banata waliin miidiyaa irraa gurguranii ammaan tana abdii geetaachuu abdii raggaasaa akkana ta'ee miti gubatee miti har'aan tana maal godhan aboo haakima haadha ajandaa maallaqa walitti darbanii fi tuma wallaananii qaaman beekamne tokko jaanichuma hawsan guyyaa lama yookaan nama akkas isa godhe kana jaaniitu fidanii hidhanii gadhiisan qaamni beekamne san ittuma fufa garuu haanna isaa ittuma fufa. Amantaa taan xiqqeessuu ganda kaan xiqqeessuu suuqii namaa gubuu nama kaan danfadhaqu ilmoo namaa gudeedu ittuma fufa. Haatun Itoophiyaa maqaan isii. Itoophiyaan tun karaa tolchanii dachii faarsanii kijibuu turis never. Seerri biyyattii keessa kabajamuu danda'u qaba. Seerri akka gizee namni mootummaa arrabse qabamu akka namni gizee mootummaa arrabse hidhamuu san seerri waa hunda akkasi bahuu danda'u qaba. Warri Shimallisii fi warri Abiyyiitiin baana dubbiin teessan tun namaan galle. Tantaa teessan lamaan qofa tolfattanii namni Shimallis arrabse hidhamuu qaba. Namni Abiyyi arrabse hidhamuu qaba. Namni suuqii namaa hate hidhamuu qabu.
qaaman beekamne maqaan isaa achumaan bada namni zinaa ilmoo daa'ima godhe achumaan bada Adaanachi dhuftee mana tokko kanitee fi achumaan qaaman beekamne tokko maal godhe ijoollee sammanni wayii suuqii wayii goggomaallee wayii harka bu'ee qaamni beekamne maas waggaa dhufuttuma fufa jaartii namaa takka namni danfa gubbaatti naqee qaaman beekamne magaalaa Jimmaa tana keessa ibiddi kana dil jechaa bulaa halkanii guyyaa qaaman beekamne bulchiinsi Jimmaa sana immoo ittuma fufa qaamni beekamne ka isirraa maddan kun kami gubbaa isirraa maddattanii laal nageenyi waa hunda dursa muudii suufa uffatee namni biyyi teenya nagaa qabdii qimbir jee hijibuun never seerri biyyattii akka gizee namni mootummaa arrabse reebamu akka gizee namni mootummaa arrabse mana hidhaatiif dhiyaatu akka namni miidiyaadhaan mootummaa arrabse jedhanii maatii isaa dhaqanii itti guraaran akkasitti namni badii balleesse badii hamuu namni balleesse seeraaf dhiyaatuu danda'u qaba you know mootummaan seera mataa isaa qofa kabajee seera namni galgalaa ganama asitti dakkaa wal godhu kan asin namni dhuma magaalaa kanarra saasaan bar Ameerikaan dimokiraasii manaamin jantun namni if eeggannoodhaa fi kabaja meeshaa harka qabateetuma deemaanii gaafa itti jabaatte firraa baasee lolaan asuma makiinaa isaa keessa baafatee firraa lolataan. Itoophiyaa wallaahi galgala akkana karaa yaa'u kana namtichi matoora oofu shuguxii uddurraa qaba. Eenyu hayyama akkanaa kana baasee maa baariif naan galuun namni hayyamaan baafatanii qabeenya ofiitiin eeggachuuf meeshaan bareeda kabaja. Laakiin namni kanumaan waa balleessee qaaman beekamne tokko kanumaan nama mataa dha'ee qaaman beekamne tokko maqaan akkanaa kun wal sossobaati ifiin sobaa waliin sossobaa deemaadha namni gaafa wanni akkanaa takka taate qaamni beekamne kajan kun hafuu danda'u qaba namni arra abdii raggaasaa akkana godhe namni arra abdii raggaasaa akka danfa gubbaatti naqe kun gad dhufee waliin maramee akka keeshaatti xiilaa isaa jalaa gubbaan argatee seera dhiyaachuu danda'u qaba. Ay namni tokko bar waa balleesseemi gaffidanii adabbiin tee hagana jedhanii seerri yoo murteetti murteesse achi booda abadan namni qarqaratanii bahuu danda'u hin jiru. Mee amma fakkeenyaaf Joon Daani'eel fakkeenya fudhadhaa osoo lubbuun tun irraa baate feemasiidhaami maqaa Itoophiyaa xiqqeenyaan hin kaasu wala dirree xayyaaraan xiqqeessu kabaja isaa baree jira ganaa namni gaafa waa balleessu likkii gabareedduu yoo gale barbala san hin ba'u namni tokko shakkamee yoo gatii kafaluu danda'u qaba tasuma yoo shakkamee yoo namni gatii kafaluu danda'u qaba likkii galuu danda'u qaba kanuma shakkamee namni kana shakkiin itti deddeebitee gatii kafaluu qaba. Ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati shakkamaan ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati ala yoo taa'e maatii isaati ala yoo taa'e ganaa namnummaan akkasii waa balleessu hattuun kanama daa'ima gudeeduu qabeenya namaa gubuu shuguxii matan nama qabatee hafaa dhufa. Namni Shimallis arrabse ni hidhama. Namni immoo nama biraa ajjeese hin hidhamu. Wanni tusraa'uu danda'u qabdi qaqqabamtee kabajaan. Wanni namni Abiyyi arrabse ni hidhama. Namni miidiyaan Abiyyi arrabse laa namni miidiyaan Abiyyi arrabse akka gaariitti hidhama biyya Itoophiyaa namu waliin beeka. Yoo isa hidhuu baatan maatii isaa hokka itti fidan. Garuu namni nama ajjeese olii gad deemee jiraataara. Dubbiin tun beeki dubbii namni hundi qaqqabee ilaaluu danda'u. Kijiba muudii akkanaa hawaasatti hin qabatinaa. Namni gisee caljee waa wallaalee isinitti hin fakkaatin. Xiqqaa guddaan harka hoggaa dha'e namni hundi osoo harka akka nama nagarree ta'eetii deemaa jira malee waa hunda ni harka namni hundinuu. Seerri mootummaan mataa isaa qofa kabajee namni Abiyyi arrabse hin hidhamu namni nama biraa ajjeese laal wanni tun kabajaan isin gaafatamuu danda'u qaba kabajaan. Namni akkuma hawaasni dhumaa jirus akkasuma kabajaan isaa eeggamuu danda'u qabdi. Kabajaan.
qaaman beekamne tokko nama ajjeese qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saame qaaman neera de dabbara waliin sobaa deemaa kan waliin sobaa hin fidinaa gammu diyaarra warrummaa waan akkanaa hoosti gootanu jalqaba hunoo gurbaa kanaatu akkana godhe jaa qoradhaatii suuraa isaatii wajji maxxansaa maqaa isaatii wajji maxxansaa akkaataa isaatii wajji maxxansaa sanii achiini qaaman beekamne tokkootu waa balleesse eenyu beekame amma isin namni viidiyoo tana nama kumaatama laaltan kun amma namni dilli as jirtan kun amma eenyu beekaa ga sa'a tana nama abdii geetaachuu akka abdii raggaasaa akkana godhe bara dilli as jirtan kun amma way adda isinii bee maqaan isaa akka dhagaa jirtanitti qaaman beekamneemi namni dillee kun amma qaaman beekamne jechuuma tanaa ni dhageessanii mire eessaa dhufe maqaan akkanaa eenyu qaaman beekamne kaati fiddee qaaman beekamne tokko waa balleesse fidi gad abbaa akkas si godhe abbaa akkas godhe abbaa badii kana balleesse fidi mootummaa waan akkanaa qabee hidhaa likkii galchuu danda'u qaba yoo seerri akka isaa kabajamu ta'e hawaasaaf isaa kabajamu seerri lubbuun namaa tokkooti gadii miti hatta maqaa ofii kabachiisanii lubbuu namaa israafuun hin jiru biyya fedhe keessa maqaan nama tokko maqaan pirezidaantii wayii Shimallis kabaja argatee lubbuun namaa kabaja dhabuun waayi mine waayi eenyu waan taataniif isin kabajni akka isiniif eegamutti akka maqaa keessan kabajaan feetanitti lubbuun namaa kabajaa qabaachuu qabdi never maqaan waafu lubbuun namaa kabajaa argachuu danda'u qabdi namni tokko galgala dhufeetuma danfa fooqii gubbaa dhaabbatee matas sinaqeetuma nagaan baay'ee deema haala tottolchanii deema gubbaa dibanii akka deebi'anii namuma sanuun arganneef inumaa akka badii jechuunidha namuma saniinu wallahi badii ati badii dhohadhuu daranaa hoottu jedhanii nama san gurra qabanii lukkuu hoottu jedhanii fidanii hidhaadhee dhiisanii qaaman beekamne tokko waan akkanaa godhe qaaman beekamne tokko eenyu qaamni hin beekamne kan isin fiddanii miidiyaa irratti maqaa isaa babbareechitanii fi badii jettanii daranaa lubbuu namaa baasee lubbuun baatee maaltu hafe gurbaa kana osoo ulaatti cufatee namni kun hin ajjeesu namni tokko lubbuu namaa baasee maqaan isaa qaamamoo hin beekamne ta'eetuma asumaan keef isaa fiddan ajandaa du'aa kana waggaarraa wanni gariin hagasiif muudiin isaa deemuu qabdi jalqaba gisee gubbaa keessee fidduu qaaman beekamne hin jiin eenyuun daa'ima xiqqoo tana gudeede abaluu kana fidaa seeratti akkasitti dhiyeessa fidaa hawaasa dura haaya akkasitti laalmee addunyaa biyya guddatte Iraanii fi Israa'el laalimee miisaa'illi kun gosa kanaa dhufee biyyatti jedhee ijaa namni koodii isaatii fi wanni isaatii wajjin miisaa'illi qilleensa addunyaa gubbaa deemee biyya meeqa qaxxaamuree biyya takka dhabu as dhufee namuma ganda keessa taa'ee safara keessa dhaabbatee nama tokko mataa facaase maqaan isaa qaaman beekamne namtichi asiin barreeffa suuqii duubaan fiigaa kute dididididi jechaa namoonni arge kijibduu fidaa nama waa balleessu biyya keessatti fi jala fiigaa qabaa dhiyee isaa seeratti namni kaameraa jira kaameraa namni ganda keessa asiin bahee ganda keessa badee jira fidaa qabaa qaaman beekamne tokko jalatti fiiguu sodaatee nama san qabee fiduudi sodaatee adeero namni wal sobuun haga qabdi namtichumaa sit danfa gubbaasin naqee gisee kophee isaa dhagaan akkana dididididi jiru kana haasiin fiigaa hote kana qaaman beekamne jaalii beekeer nama ta'uu asiin fiigaa yoo waa balleesse dhufeetuma suuqii namaa ibiddatti qabsiisee namni kun daakuu godhee magaalaa takka keessatti qaaman beekamne jedhanii nagaan bula nagumaan as keessa jiraata gurbaan kun ammoo isaan tubachiise daranaa maal godhanii qaaman beekamne jedhanii gurbaan hin beekamne deemee uffata jijjiirratee dhufaa yoo halootaa akka kaatee dhufe akka deebisee dhufaa gurbaan qaaman beekamne ta'ee boru isaa nama wajji dhufee haga isaan mana sanuu suuqii bakka deebisan maaltu ta'e qaawwa kana godhe jee keessa jiraachuu malaayi kijibdu fidaa isin jalqaba gaafa gaffiddan qaaman beekamne tokkootu waa balleessee waan akkanaa godhe jechuu kana neever jijjiirradhaa kijiba dhiisaa ila osoo wanni wayii takka taate osoo namni tokko mootummaa arrabse osoo qabeenyi mootummaa wayii balleessee namni qaaman beekamne takkaa namni jee beeku jira godamixii jala seenanii baasanii dhiyeessan osoo namni tokko baankii mootummaa cabse bakka seenanii gurra qabanii fidan
bakka seenanii ila qorannaa waggaa geggeeffama baasuu nama tokkicha baankii cabseef garuu nama lubbuu nama asitti ajjeese nama waan fedhe asii godhe qaaman beekamne tokko ignore godhanii bira kutan soba kana dhayyala magaalaa karaa tottolchitanii waan babbareechitanii hawaasa gizee sobuu barbaadan kana waan biraatiin seerri haa kabajamu kabaja seeraa eegaa bakka namni hundi kabaja argachuu danda'u qaba hay bokkannee isa jira namni akkana boomee suuraa tana laala asirratti meeqoo yaa isinii fida ade namni bara xiqqishu mallee taatu bara majnuunaa miti namni hundi ni beeka akkata mee amma gurbaa kana mee asirra kaa'aa isinii xiqqeesse kan arkin amma gurbaan kun akkana danfatti naqanii asiidii akkana itti fakkaatti itti roobsanii qaaman beekamni tokko gurbaa kan akkana godhe gizee jan yaa akhi yuu kireezii hin ta'e fayyaa qabdanii isin namni dhufeetuma qaaman beekamni gizee jawa gurbaa akka affeelanii ibiddarra shidanii affeelanii daaraa daakuu godhanii qaaman beekamne yuu waa hin ta'e eenyu waan taateef isinummaan warri fiddanii poosti gootan gizee gurbaan akkana shidamee qaanqee ta'ee taa'u kana qaaman beekamneetu abdii raggaasaa akkana godhee hin dabbaru isinummaan warrummaan fiddanii waan akkanaa poosti gootan jalqabuma jecha kana fayyadamtan hala amantaa kiristaanaa keessa jiraatee namni waan akkanaa godhe taanaan galabbaxamee seera dhiyaatee dawaasaa nyaachuu danda'u qaba. Amantaa muslimaa keessa jiraatee namni waan akkanaa goonaan galabbaxamee dawaasaa nyaatee seera dhiyaatee akka gaarii qaxaqqaxamuu danda'u qaba. Lubbuudha bar lubbuun nama akkana ta'u jechuun laayyoo miti. Hin ajjeesu amma namni kun osoonii fi shugguxiin harka jiraatte matatti naqeen ajjeesu. Namni kun osoo gurbaa kana hulaa kophaatti gaccufate gurbaa kana lubbuu irraa baasee ajjeesu namni nama kana ajjeese hidha dhiyaatee seeraaf dhiyaatuun qabu. Akkamin namni qaaman beekamne tokko jeetuma muudii alanfateetuma seeruma kam keessa jira qoy seerri biyya tanaa biyya maal hiikkaansaa dhumtisa maali hiikkaan dhumasaa maali dhugaa walitti himuu danda'u qaba namni dhugaa maali boo muudii akkanaatu nagayoom deemti namni Haacaaluu hundee isaa ajjeese qaaman beekame irrumaan deebi'amee Haacaalaa bultumee akkasiin mataa daake qaaman beekame ka magaalaa Jimmaa keessatti ibidda akkas fakkaatu Abdii Geetaachoo jala jira hagaarraa viidiyoon akkas fakkaatu suuqiin marsaa meeqa gubatte dukkaanni gurguddaan kun marraa meeqa gubate halkan namni ibidda san qabsiise ilaa arraa qaaman beekamne minoo gaafadhaan ijaan walaa Abdii Geetaachoo asirra miidiyaa kana gubbaa jira. Ila arraa qaaman beekamne magaalaa Jimmaa yeroo meeqa gubate masgiinni gaafattii gubate qaaman beekamneen gubate guyyuma lama akka biraa ijaaran maallaqa uummanni walitti dirgin godhee arra Abdii Raggaasaa qaaman beekamne akkana godhee hoggaa isa kana hawaasni maallaqa walitti darbee wal'aananii mucaa kana fayyisaniituba qaamni hin beekamne san kaa ittuma fufamarraa ganaatiis. Waa amantaa muslimaa keessa jiraate amantaa kiristaanaa keessa jiraate qaamni hin beekamne san hojii isaa ittuma fufa nama ajjeesuu qabeenya namaa gubuu daa'ima gudeeduu waay eessa jira akkaataan akkanaa kun eessuma jirti wannummaan akkanaa muudiin akkanaa tun nam tokko biratti hin fudhatamtu kana booda gubattee jirti isin harka fidaa nama daa'ima gudeede qaacam godhaa fidaa seeraaf haa dhiyaatee gatii isaa kafalu. Namni akkuma moona akka nama mootummaa arrabsa qabanii fidanii hidhanii daaraa godhanii baasan kanatti namni nama ajjeese namni shugguxii nama qabate namni waan fedhe ballee dhufee seeraaf dhiyaatee gatii kafaluu danda'u qaba. Akkamiin namni danfa akkana nama naqee nama affeelee gurbaa kan akkana godhee maqaan isaa qaaman beekamne jalqabumaa jala kaa'an. Akkamit dampaan akkana godhanii gizuma dura poosti godhanu kanitti qaaman beekamne jedhanii badi jechuudhaan hiikkaansaa. Badi miila dheereeffadhu fiigii miila dheereeffadhu jechuunidha. Ni bada borokotee isaanii wajji dhufee viidiyoo waraabee wayi maal ta'e jaa. Namni meeqa kabarana daa'ima gudeede daa'ima tanaasii gudeedamteeti achumaan badde jedhanii qaaman beekamne. Wanni akkanaa eenyuufuu fudhataman qabdu. Laa irra deebiin isinitti himan namni shimallis arrabse feemasii fedhe haa ta'u ni hidhama.
namni nama ajjeesanii dhabu wanni kun maqaan Shimallis kabajamee lubbuun hawaasaa kabajamuu dhabuun neebar. Namni tokko mootummaa naannoo saniitiin qoxaxaramee seera gandaatiin abbaa araddaan yookaan bulchiinsa ganda saniitiin namni waan akkasii balleessa gatii isaa kafalee seeraa dhiyaachuu danda'u qabu. Jijjiiramuu qabu wanni akkanaa. Kuni waan kabajaadhaan namni hunditti yaadee yeroo gabaabduu keessa sirreessuu danda'u qabu. Hin jiru akkanumatti qaaman beekamneetu gurbaa kan akkana godhee qaaman beekamnee nama ajjeese qaaman beekamnee nama saame mee galgala laalaa. Gizee magaalaa Finfinnee ol seenan qaaman beekamne tokko dhalaalee karaa qabee bilbila irraa saame booni jira moo hin jiru ati qataa'ee na eegu kun wanni akkanaa tun harka rabbii qaaman beekamne shaantaa dhalaarraa fuudhee bade qaaman beekamne akkuma intaloon taaskii irraa buuteen shaantaa suudii dhufteen guutuu harkaa nyam godhee dhabame ittiin jiru ilaarraa namni hundi beeku kan. Ni jira moo jiruun jettee isee maana edda namni kas galgala qaaman beekamne jedhii gizee karaa Finfinnee yaan bilbila jala dhaabbatee makiinaa saamuu maal dhukkaasu makiinaa keessa shubbitii nama qabee galgaluu karaa hin jiru kun. Sodaa namni halkan karaa kana yoo taaksii keessa zaamaa nama 4-5-7 taanii hojjetaa walirra taa'an malee deemaa namni. Amma wanni akkanaa kun amma deemaa hin jiru. Amma sa'aatan booni jira moo hin jiru bara amma isin warri akkanatti warri teessee naayidan kun amma sa'aatana namni galgala intala suudii irraa dhufte shaanxaa irraa fuudhee silkii irraa saamee intalti qullaa meeqa ganda galuutti hin jirtu. Namni gurguddaan kun akkuma akkana jee silkii iPhone tana keessaa dhabaan jiru qaaman beekamne. Inumaa kun hattuu haa jennu ka galgala as manguddoo keessa seenee nama kun hattuu haa jennu. Hattuun bakkuma hunda jirti. Ishi nama guruppii wal ta'ee harara dhaabbatee makiinaa dhaabsisee kun qaaman beekamne hajaan kun maal jechuudha. Maal jechuudha. Namni guruppiin galgala harara dhaabbatee wal dura bahee waliif nama qabee shaanxaa namarraa fuudhee akkuma biyyoota wanni tanatti carqii hurraatti fuula kaayyatee galgala makiinaa namaa dhaabsisee shifeera irraa buusee maal godhe galgala ganama wanni kanaa deemutti hin jiru. Namni lubbuu namaa akkana galaafatee akkana nama godheetuma qaaman beekamne lammata namni qaaman beekamne jee waa haasa'u kun dura siiqa mataa keessa dhawan. Fidaa namticha waan akkanaa balleesse seeraaf haa dhiyeessu mootummaan. Hin jiru wal sossobaati namni kanuma taa'ee lubbuun nama tokkoo galaafatamtee daa'imni abaluu xiqqeenyatti akkana gudeedamtee dhiigaan akkana fidanii as kaayaniituma qaaman beekamne tokko akkana godhee coggaarraa walitti kaasuu tana dhiisa. Ifii wal sobdanii nama hunda somnan jiinaa namni kanumatti isinii sobamu jiru. Namni gurbaa kan akkana godhee akhiyaati siboo warra amantaa kiristaanaa keessa akkana godhanii seeraa dhiyaachuu danda'u qaba. Gatii isaa bareedduu argachuu danda'u qaba. Warra amantaa musliimaa keessa akkana godhanii gatii isaa kafaluu danda'u qaba seeraa dhiyaate. Abbaa fedhe haa ta'u. Abadan miidiyaadhaan shaqqalachuudhaaf ajandaa uummatanii gaa namni waan akkanaa ofirratti hin godhu. Magaalaa Kaayiroo tana keessa kilooroksii dhuuyila jedhanii muudii qabatanii namni fedhe shaqqalachuu na dhukkuba jedhanii uunoo murtee faa xiqqaa tokko ciisanii shaqqalachuu waggaa 10 ol deemaa ture. Kun akkasii maka neebar kun akkasii miti. Manaan irra gubate jedhanii sirri shaqqaluun magaalaa Kaayiroo tana keessa hedduu ture. Asitti immoo kuni affeelliidha. Akka ashiitaa nama waadanii namni waa kanaan shaqqalachuu dhufu kun ifiif akkana wal godhan obboleeyyan lamaan yookaan kana ta'anii miidiyaadhaan sirriitti wanni ta'anii maali kun akkasii miti. Kun ajjechaadha. Namni waan kana raawwate dhufee likkii isaa galuu danda'u qaba. Gatii isaa argachuu danda'u qaba. Seerri waan kana sirriitti seeraaf akka dhiyaatu lamuus wanni akkanaa akka badu gatii isaa namuu beekuu danda'u qaba. Sheer godhaa hunda biraan gaa viidiyoo kana. Sheer godhaa hunda isaanii biraan gaa.
namni waan akkanaa kana raawwatu kana kullaal fakkeenya namoota ta'uu danda'u qaba namni arra waan akkanaa raawwate namoota ganaatiif namoota ganaa waan akkanaa dalagan baay'ee kabarana ayyaantuu ibiddatti laga jaarsinu jaarsa jaartiin ibidda waliin nakanu namticha waan akkanaa dalagarraa fakkeenya fudhachuu danda'u qaban abadan namni danfa waliin naku hatta jaarsa jaartiin raawwu kaasi gatii isaa kafaluu danda'u qaba irra diddibaa asumatti achi naqaqqabii dachii jala yoo seena qabrii qotatee bahee gatii kafaluu danda'u qaba namni jaartii danfa naqu namni danfa walirra naqu dhiirri danfa walirra naqu kalubbuu wal baasu jaarsaa gatii isaa kafaluu danda'u qaba namni arra fakkeenya asirratti ta'uu danda'u qaba wala akka amantaa muslimaatti wala akka amantaa kiristaanaatti wala akka seera mootummaatti namni waan akkana dalagu gatii kafaluu danda'u qaba abbaan fedhii waa balleessee seeraa dursa dura durri seera baalageen akkanuma gayyaatee lapheedhaatti aangoo walirra laallachuu yookaan dandeettii walirra laallachuu nyaata quuftee humna walirra laallachuu ichi deem dalagi bakti ichi deem dalagi uumaa fi ishaan qabdu durri dalagaateeti. Sheer godhaa hunda biraan gaa hunda sii biraan fakkeenya irraa fuudhuu danda'u qaba namni waan akkanaa kana dalagu walaa moollaayi.